irra deebi'een nagaa Waaqayyo isiniif dhiyeessaa attam jirtu amantoota. Waaqayyo gooftaan keenya nu jiraachisee nu eegee ayyaana isaa nuuf baay'isee kunoo har'a immoo torban haaraa sanbata haaraa nuuf kenne galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyoonni darban kun guyyoota galataa akka ta'e beektu hirmaattaniitu keessatti Waaqayyo hin galateeffama. Waaqayyo hojii gurguddaa nu hojjete hundumaatiif kanaaf Waaqayyoof galanni haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni guddaadha. Kennaan isaa guddaadha. Kennaan isaa baay'eedha. Arjummaan isaa baay'eedha. Arjummaa isaa kanaan hunduma keenya isa ilaale Waaqayyoof galataa hin gashina. Galanni isaaf haa ta'u. Har'a dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaallu hin jira. Dubbii Waaqayyoo walii wajjin ilaallu kana kaanee jaajjinee dubbifanna. Wangeela gooftaa keenya Yesus Kiristoos Maatiyos akka caafetti boqonnaa 24 lakkoofsa 36 qabee si jiru hamma 44tti akkas kan jedhu nan dubbisa. Asirra nuu keessuu ijoollee warra of harkaa hin qabneef tarii yoo dandeessan akkas jedha. Yesus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollees kana hin beekani. Bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Bara sanaa bishaan badiisaa dura hamma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turani. Isaan hamma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti otoon beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma ni ta'a. Gaafas namoonni lama lafa qotiisaatti hin argamu. Inni tokko hin fudhatama, inni kaan immoo hin dhiifama. Dubartoonni lama dhagaa daakuutti hin daaku. Isheen tokko hin fudhatamti, isheen kaan immoo hin dhiifamti. Kanaafis gooftaan keessanii yoom akka dhufu hin beektanii dammaqaa. Abbaan manaa halkan keessa yeroo hattuun itti dhuftu otoo beekee hin dammaqa. Mana isaas hin qochisiisu ture. Kanas immoo yaadadhaa. Kanaaf isinis immoo qophaa'aa ta'a. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabnetti hin dhufaa jedhe. Kun dubbii Waaqayyooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ta'a. Dubbii Waaqayyoo jiraata. Galanni isaaf haa ta'u. Har'i guyyaa addaati. Har'a guyyaa addaa kan godhu torban
Sanbata isa jalqabaa dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan itti yaadannudha. Har'i akka kalendarii waldaatti guyyaa dhufaatii isaatii isa jalqabaa sanbata jalqabaa itti yaadannudha guyyaan har'aa. Guyyaan kun badaa irratti xiyyeeffachuudhaan namni waldaa keessatti yerootti ilaalu miti bara amma keessa jiru keessatti. Yesuus Kiristoos inni ture, Yesuus Kiristoos inni jiru, Yesuus Kiristoos inni jiraatu, bara Waaqayyo Abbaan jaalala keenyaaf jedhee cubbuu keenya nurraa dhiquudhaaf jedhee Waaqayyo gara biyya lafaatti isa erge torban sanbata calqabaa kan itti ilaalludha. Akka kalendarii waldaatti guyyaa har'aa kana shaamaa tokkotu ifa akkuma ammas irraa argitan. Torban isa taanutti 2 ta'a. Isa sadaffaatti 3 ta'a. Isa arfaffaa irratti hin guuta 4 ta'a. Shaamaan kun bifa waaqaa qaba yookiin immoo bifa cuquliisaa. Maaliif laataa yoo jenne ilaalle bifni waaqaa kun bluu kan jennu kun tasgabbii, nagaa, abdii agarsiisa, bakka bu'a. Kanaafi waldaan tokko tokko filatu. Seera lakkoobsaa keessatti immoo boqonnaa 4 lakkoobsa 5 fi lakkoobsa 6 yoo dubbattan ilaaltanii qalama buluu jedhu kana waan ibsuu argina. Gara fuula duraatti dhufuudhaaf isa jiru waan agarsiisu. Yeroo sanatti buufanni sabni Israa'el keessatti Waaqayyoon waaqeffatanii iddoo tokko buufataa hin ka'an deema. Iddoo tokko buufataa hin ka'an deema. Yeroo inni deemu luboonni maal godhu golgaa gadi fuudhaniitu golgaa saanduqa kakuu sana golguu gadi fuudhanii erga jedhanii booddee saanduqa sanatti uwwisu. Uffata tamii uffata bifa waaqaa qabu kana isa uwwisa. Bidiruu keenya Yesuus Kiristoos isa dhufuudhaaf jiru sana achi garasii qabee kan agarsiisu fakkeenya isaati. Kana qofa immoo miti. Gabatee buddeenarra uffanni kun hin uffifama. Waciitii xooffoo cuggeetti dhugaatiin dhiyaatu mana qulqullummaa keessatti. Buddeena har'aa bor dhiyeeffamu kan irra kaa'amu uffanni kun. Buddeena har'aa bor dhiyaatu. Dhugaatii har'aa bor dhiyaatu. Yesuus Kiristoos gooftaan keenya ana buddeen jireenyaa, ana bisaan jireenyaa kan jedhe bisaan dheebuu baasu, biddeena beela hafuuraa baasu akka inni ta'e acha laalatti agarsiisa ture. Isatu yeroon isaa geenyaan har'ee guyyaa har'a duwwaa miti bara darban bara jiraannee dabarsine hundumaa keessatti guyyaa dhufaatii isaatii sanbata dhufaatii isaatii yaadanna jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo Yesuus Kiristoosin gara biyya lafaatti ergee cubbuu keenya fuudhee isarra kaa'ee foon uffatee dhugaadhaaf hafuuraan guutee isa nama keessa bule isa cubbamaa keessa bule sanarra kaa'eetu isa nu qulqulleesse sanaa isa laalla dudduuba keenyatti achi garasitti ilaalla. Har'oo
har'ammoo isa yeroo hundumaa nu wajjin jiru, yeroo hundumaa nu wajjin tarkaanfatu, yeroo hundumaa nu gargaaru, yeroo hundumaa nu utubu, yeroo hundumaa nu eebbisu isa of keessatti of biratti laalla. Ilma Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kana qofa miti. Hin mul'ata, hin dhufa, ulfinaan dhufa, kabajaan dhufa, ergamootaan marfameetu hin mul'ata. Isa immoo achi laalla. Yeroo dhufaatii isaa yaannu kanatti. Waaqayyo carra qabeeyyii warra akkasii nu godhe ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nu kennu isaatiin galanni Waaqayyoof haa ta'u, ulfinni isaaf haa ta'u. Inni nu fagaa Yesuus Kiristoos hin dhufa. Akka dubbii Waaqayyoo keessatti dudduuba deebinee kakuu isa duraa keessa akka laallutti ani siif dubartittii gidduutti sanyii kee fi sanyii ishee gidduutti diinummaa nan uuman inni mataa kee gadiin tuma jedhee abdii kenne Waaqayyo eessatti seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti abdii kenne kana Waaqayyo bara lakkaa'ee guyyaa lakkaa'ee anaaf isiniif cubbamoota kan taane nuuf Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin erge. Eessatti mul'ate? Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irra kan dubbifannee ilaallutti dubbii Waaqayyoo keessa har'a mandaraa Daawititti jedhan ergamoon fayyisaan isiniif dhalateera. Innis immoo Kiristoos Goofticha. Fayyisaa biyya lafaa bara eegee isa dhufe. Afaan raajotaatiin isa dubbatame waa'eensa balleessaa keenyaaf, irra daddarbaa keenyaaf jedhee kan madaa'e ilma Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee isaa Isaayyaas faan kan dubbatan inni fayyina keenya kan ta'e madaa keenya kan fayyise dhufee fannoo irratti fannifamee lubbuu isaa aarsaa godhee raawwatame jedhee fayyina koo fayyina keessan kan raawwate ilma Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos isa yaadan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammas immoo hin dhufanni ulfinaan hin mul'ata. Akka Imbaaqom keessatti dubbii Waaqayyoo ibsee kaa'utti Imbaaqom boqonnaa 2 lakkoofsa 3 yeroo dubbifannee laallu sagalee Waaqayyoo keessatti akkas kan jedhu raajii Imbaaqom boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irra akkas jedha. Yommus Waaqayyo anaaf deebisee mul'ata argite kana akka namni rakkina malee dubbisuuf danda'utti mul'isi gabatee irratti caafi. Mul'inni kun yerootti raawwatamuun isaa ta'uu hin eega. Waa'ee guyyaa booddee hin dubbata garuu soba miti. Yoo lafarraa harkifame iyyuu isa eeggadhu. Inni dhuguma hin dhufa hin turus jedheetti dubbate. Soba miti. Dhugaadha. Hin turu hin dhufa. Waan Waaqayyo jedhe raawwata. Waan Waaqayyo isiniif qabu. Waan Waaqayyo anaaf qabu. Waan Waaqayyo isiniif kakate. Waan Waaqayyo hunduma keenyaaf kakate hin raawwatamu. Namni garuu obsaan eeggachuutu isaaf ta'a. Namni garuu amantiidhaan eeggachuutu isaaf ta'a. Isa raawwachuudhaaf dhufu kana maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf
Waan narra siniin jedhoo jiraate dubbii Waaqayyoo kanarratti hundaa'ee abdiin keenya nufa. Yesuus Kiristoos abdiin keenya nufa. Soba miti dhugaadha. Raawwatee mirkanaadha. Inni hin dhufa. Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 hamma 44tti kan qabnu kuni waa'ee kanaa hima har'a. Waa'ee kanaa dubbata. Kun immoo dhoksaa ta'ee isa ture sana nama jalaa isa miliqe sana namni hubachuu kan dhabe sana isa Waaqayyoo ilmi ergamootatti akka isaaniif galu karaa isaaniif galu otoo inni isaanitti dubbatu argina kutaa kana keessatti. Dhoksaadha waa'een dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Namaaf hin galu. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 27 dubbifatanii yeroo laaltanitti Waaqayyo dhoksaa yeroo inni itti mul'isutu ga'eenaan dhoksaan bara baay'ee dhokatee ture mul'ate. Dhoksaan isaas mo'eewni Kiristoos Yesuus dhoksaa Waaqayyoo isa ta'e amma garuu isin keessa kan jiru jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa mul'ise Waaqayyo. Isa agarsiise Waaqayyo. Ergamoota gooftaa keenyaatu boqonnaadhuma kana keessatti boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irratti yeroo nati dhuftu milikinni barichaa maalinni laata yaa gooftaa jedhanii gaafatan. Waa dubbate gararraa isaatti waa dubbatee ture sababii ta'eef. Maalinni immoo mana qulqullummaa keessaa gadi ba'ee inni jennaanitu yaa gooftaa agarteettaa mana qulqullummaa kana dhagaasaa laalteettaa miidhagummaa laalteettaa jedhaniitu itti himu gooftaatti. Akkan isaaniif jajuuf akkan isaaniif dinqifatuuf garuu deebisee maal ittiin jedhe jara nanaa dhagaan dhagaarratti hin hafu. Dhagaan dhagaarratti hin hafu. Dhagaa kana laaltuu isin. Raatee dhagaan dhagaarratti hin hafu isaaniin jedhe. Achi booddee milikkita barichaa tokko lamaan waan dhufuudhaaf jiru isaaniif kaa'e. Maayinni milikkinni bara? Milikkinni dhufaatii isaatii maalin? Ciniinsuun ni jalqabaa maalin? Kiristoos nuyi Kiristoos kan jedhani hin dhufuuti. Akeekkadha. Warri gowwoomsan hin dhufuuti. Akeekkadha. Saba Waaqayyoo akeekkadha. Barri nu keessa jirru bara barumsi sobaa Waaqayyo irraa kan nama kaachisu biyyi lafaa foon jireenya namaa bara itti jeequudha. Akeekkadha. Of eeggadha jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Waraanaa fi oduu waraanaa dhageessu iddoo garaa garaatti. Sochii lafaa dhageessu iddoo garaa garaatti. Mootummaatu mootummaa irratti ka'a. Garuu isin hin sodaatina. Garuu ilaalladha. Biyyi lafaa qoraattii qaba. Qoraattii keessa deemtu baatanii galtu ilaalladha. Ejjedha. Ilaalladha isaaniin jedhe. Har'as moonus laallannee ejjechuu laallannee ba'uu laallannee galu waan dhageenyu ilaallachuu waan dhageenyuuf of eeggachuu waan goonuuf of eeggachuun hammam akka nu barbaachisu tokko qophaa'aa jirru guyyaa gooftaatii fi dubbii Waaqayyoo nutti hima. Kana jedheetu kana duwwaa miti kun ciniinsuu isa jalqabaati jedhe gooftaa Yesuus. Ciniinsuu waa'ee ciniinsuu obboleettota keenyatu beeka hammam rakkisaa akka ta'e. Kan biraa maal inni ree? Ergamoota kanatti gooftaan itti dubbate dabarfamtanii kennamtu. Isin ajjeesuun ajjeefamtu. Amantiin akka kana gatii nama baasisaa. Salphaa'umatti har'a faarfannee miti. Salphaa'umatti har'a lallabneef miti. Salphaa'umatti har'a deemnee gara waldaa dhufnee miti. Gatii baasisaa.
ilmi waaqayyoo gooftaan Yesuus Kiristoos gatii baaseera. Gatii baasuudhaan guyyaa isaa eegna. Ilaallachuudhaan guyyaa isaa eegna. Akeekkannee jiraachuudhaan guyyaa isaa eegna. Akka dubbii waaqayyoo kana keessatti argannutti firoota ko. Rakkinatti dabarsanii isin kennu. Maqaa kootiif jettanii jibbamtu. Hin ajjeefamtu. Baay'een immoo amantii isaaniitti hin gufatu. Inni tokko isa kan biraa dabarsee kennaa. Biyya lafaa keessa duwwaa isinitti fakkaata? Warra amanan gidduudhaayyuu inni tokko isa kan biraa dabarsee kenna. Kanatu ta'aa. Balleessii namni dalagurraa kan ka'ee guyyaa booddeetti jaalalli hin qabbanaa. Jaalala gubaan qabaattanii jechuusaati. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isin garuu jedheen gooftaa Yesuus Kiristoos. Isin garuu Kiristoos elaa iddoo kana yoo jedhanii hin amaninaa. Kiristoos elaa goodaa lafa duwwaa keessa jiraa yoo jedhanii isinitti himanii baasi madhaa yoo isiniin jedhanii hin bayinaa. Kunoo mana keessummaa keessa jira yoo isiniin jedhanii hin amaninaa. Dubbicha amanaa. Hin dhufa garuu guyyaa isaan beenu harka isaa jira. Garuu nurraa kan barbaadu maalin yeroo hundumaa qophoofnee of eeggannee qophoofnee taa'u. Waaqayyo kan nurraa barbaadu yoo jiraate isa kana. Isa kanarraa ka'eetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dabalee ergamoota kana waa'ee barannoo himuu fidaaf. Gara barannoo achi isaaniin deebisa. Dudduuba deebisa. Noohi kun nama akkamii ture? Nama tolaa ture Noohi. Nama Waaqayyoon sodaatu ture Noohi. Adeemminsaa Waaqayyo fuula duratti qajeelaa kan ta'e ture Noohi. Nama kana argate. Waaqayyo si naa argatu har'a. Waaqayyo nu argatu har'a. Toloota taanee dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoosiin toloota kan nu godhe. Dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nu dhiqee kan nu qulqulleesse. Inni simboo isaatiin nu argatu har'a. Noohin argate. Noohin argateetu akka inni namni qajeelaan kun namni Waaqayyo fuula duratti faara tolaa argate kuni akka inni bidiruu qopheessu godhe Waaqayyo maaliif? Biyya lafaatu mancaa ture. Biyya lafaatu gara bade. Cubbuudhaan faalame biyya lafaatu. Xinnaaf guddaatu cubbuudhaan faalame. Waaqayyoon dhaga'uutu dhibe. Waaqayyoof abboomamuutu dhibe. Kanaaf Waaqayyoo hin gaabbee nama lafarratti uumuu isaatiif hin gaabbee. Akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti kan uumedhaam namni garuu hin gaabbe. Maaliif namatti abboomamuu dide? Yaa saba Waaqayyoof abboomamuun balaa dhufu keessaa badii keessaa nama oolcha. Waaqayyoof abboomamuun isa fuula duratti simboo qaboota, isa fuula duratti fudhatamoo, isa fuula duratti toloota akka nuyi taanee argamnu warra kan biraayyuu oolchuudhaaf akka nuyi qophoofnu godha. Waaqayyoof abboomamu. Waaqayyoon amanachuu. Waaqayyoof abboomamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Noohi barasaa keessa jallina nama baay'ate. Haxxummaa nama baay'ate. Kanaaf Waaqayyoo obsuu dadhabe. Irra darbuufii dadhabe Waaqayyo. Kanaaf waan godha jedhe. Nama uumuusaa jibbee hin gaddes. Garaan Waaqayyoo hin gadde. Warra abboomamuu hin jaallanne hin barbaannetti garaan Waaqayyoo hin gadda. Warra san dhageenyetti hin gadda garaan Waaqayyoo.
gaddaa qofa miti garuu waan kan biraas of duddubaanii hin fida. Waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaafi mukarraa bidiruu tolchi maatii kee uumama jirurraa akka dubbichi jedhutti sassaabiiti bidirchatti galchitaa ittiin jedheeni Waaqayyo isa kana gattaa'eetu waggaa hedduu baay'een kan dubbatan akka waggaa 120 hin soqa ganaman soqaa galgalan soqaa ollaan hin dhufan ilaalaa noo maal hojjetta bidiruun soqaa maaliif bisaan badiisaa dhufa hin soqaa dhuguma ittaayi dhuguma hin soqaa maaltu dhufa bisaan badiisaa dhufa Waaqayyo mo'anaan na oolcha warra sadhagaan hin oolcha dhuguma warra sadhagaan hin oolcha Waaqayyo badiisa oolcha Waaqayyo warra sadhagaan warra sadhageeffatan badiisa oolcha Waaqayyo bidiricha di qophaa'ee booddee guyyaa 7 kenneefiitu galchi amma tokko lamaan galchi ingale achi booddee Waaqayyo maal godha anna dhiba dubbisaa yeroon dubbise as keessatti hundi isaa nama dhiba dubbiin hojii Waaqayyo dubbiin harka isaati maal godhe beektu dudduubaan itti cufeedha maqaa Waaqayyo ulfaatu dudduubaan gittim godhe itti cufe achi booddee bidiruun maal taate bidiruun lolaan hin dhufe bokkaan hin roobe halkan 40 guyyaa 40 bidiruun ol kaate warra sadhagaanii warra sadhageeffatanii Waaqayyo bidiruu jireenyaatti naqee rakkina isa jeequ barbaadu isa balleessu barbaadu qilleensa bubbisu sana isaa ol akka isaan balali'an ol kaasa Waaqayyo hin kaasa ol bidiruu ol kaase lolaa keessanii ol Yesuus bidiruun keessan jira bidiruun keenya jira itti linnee lolaa keenyaa ol bubbee nutti bobbisuu ol rakkina keenyaa ol dhukkuba keenyaa ol akka nuyi balaliinu akka nuyi daaknu godha Waaqayyo yoo maal ta'e yoo sadhageenye yoo maal ta'e yoo of eegganne yoo laallanne yoo maal ta'e yoo qophoofne bidiruun keessan hin nyaatamu bidiruun keenya hin nyaatamu hin liqinfamu ol jedha malee Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa maal godhaa jedhe gooftaan egaa dammaqaa inni kun qabxii sadaffaa kooti dammaqaa halaalatti ilaalaa waan isinitti dhufuudhaaf jiru ija keessan banadhaa bitaa keessanitti mirga keessanitti fuula duratti dudduubattis galagalaati ilaalaa akka warra of eeggannaadhaan jiraatanii akka warra of qabuudhaan jiraatanii of qabdanii jiraachuudhaaf eeggadha dammaqaa gooftaan keessan yerootti inni dhufu hin beektan waan ta'eef dammaqaa isaaniin jedhe fakkeenya fudhateetu namni 2 qonnaarra jira maasiirra jira hin qotaa sangaa camadee qotaa tokko guyyaa sanaa hin fudhataman kaan immoo hin hafu dubartoonni 2 daakuu dhagaa irratti hin daaku isheen tokko hin fudhatamti isheen kaan immoo hin hafti yeroo hundumaa dammaqanii warri Waaqayyoon kadhatan warra Waaqayyoon eeggatan dammaqanii isaan gooftaa isaanii argu Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu gooftaa isaanii arguu qofa miti yeroo inni dhufu isaa wajjin fudhatamu amantoonni akkasii jireenya hafuuraa isaanii ittiin guddatu geeddaramuudhaa fi Waaqayyoof ta'anii argamuudhaa fi qophaa'oodha
Kiristoosin fakkaatanii jiraachuudhaaf of kennoodha. Warra akkasii nuufi amantootaa fi dammaqinaan jiraachuun alaa filannoon kan biraa akka hin jirre macaafni qulqulluun jala muree nutti hima. Waaqayyoon waa gargaaru. Jireenya dammaqina qabu akka nu jiraannu inni nu waa gargaaru. Dammaqinni maaliif gargaara? Dammaqanii jiraachuun maaliif gargaara? Dammaqanii jiraachuun qophiidhaaf gargaara. Dammaqanii jiraachuun jireenya karaa adeemmiitiif gargaara. Yoo dammaqan malee acha deemuun hin danda'amu waan ta'eef. Dammaqanii jiraachuun wal'aansoo jireenya hafuuraa irratti dhufu faccifatanii mo'anii keessa darbuu bira darbuudhaaf nama gargaara. Dammaqanii jiraachuun qormaata keessa darbuu akka danda'amuu fi nama gargaara. Humna namaaf ta'a. Halaalatti argama waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafituu Phaawulos ergaa isaa warra Qolaasaayisiif erge boqonnaa 4:2 irratti garaa galateeffatuu yaada dammaqaa qabaachuu qabaadhaa. Kadhatatti cimaa itti fufaa jedha. Garaa galateeffatu yaada dammaqu qabaadhaa. Kadhatatti cimaa hin kutanaa gargar immoo itti fufaa malee jedha. Kanaaf dammaquun barbaachisaa ta'a. Phexros immoo ergaa isaa isa jalqabaa boqonnaa 5:8 irratti of qabaa dammaqaa kan isin naanna'ee aadutu jira. Liqimsuu kan barbaadutu jira. Dammaqaa dammaqne kana malee hin dandeessanii jalaa ba'u. Kanaaf yeroo hundumaa dammaqne akka nu jiraannu Waaqayyo ayyaana isaatiin hunduma keenya nu gargaaru. Dammaquun waa laaluudhaan jedhe sila bukkee keenya waan naannoo keenyatti ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhe? Harbuu laalaa mee akkuma amma bakkee kana ta'aa jiru baala buufatamutti amma yeroo kana garuu yeroo inni lalisu hin jira. Harbuu laalaa yeroo birraan dhufu hin quqummadaa bahuudhaaf baala baafachuudhaaf damee harbuu quqquuqee baala yommuu biqilchuu boonni akka dhiyaatee hin hubachuu hin argitu hin hubattu ilaaltaniitu hubattu immoo. Isinis immoo kana hundumaa yommuu agartanii akka inni balbalatti dhiyaatee jiru beekaa. Maal agartu har'a naannoo keessa? Maal hubattu? Maal ilaaltu? Yeroo baatan, yeroo galtan, yeroo iddoo hojii dhaqxan, mana keessan yeroo teessan, magaalaa keessa yeroo baatan maal hubattu? Maal agartu? Gooftaa Yesuus Kiristoosin eeggachuu keessatti Waaqayyo nu gargaaru. Inni humna isaatiin nu gargaaru. Yoo inni nu dammaqse malee hin dandeenyu. Dammaqnee isa eeggachuu. Guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaatee fi yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaqnu akka ta'e beekaadha. Warra Roomaatiif immoo yeroo barreessutti Phaawulos guyyaa hirribaatti kaanuudhaan guyyichi nutti dhiyaataa jira. Hin dhufa. Bara Noohitti warri iddoo qonnaa jiran, warri daakuu daakan, warri hojii garaa garaa hojjetan akkuma sila gararraatti caqafametti hin nyaatu, hin dhugu, hin fuudhu, hin heerumu, hundinuu baca jira guute. Namni garagalee waa'ee maaltu dhufuudhaaf jira isa jedhu namni yaada tokko illee hin turre. Haan nama dhibu garuu akka tasaa bisaan badiisaarra ba'e. Har'a oolaa tattafti jiraan har'a. Nyaannu nyaannu. Nyaannu an jiraannu ulfina Waaqayyootiif ta'uuti isaaf ta'a garuu. Guyyicha yaadachuudhaan ta'uuti isaaf ta'a garuu.
maaliif akkamitti akka dhufu hin beeknu ela salphaadha amma waan naannoo keenya agar ani jireenya koo keessatti wanta irraanfanne tokko wanta waggoota darban kana keessatti Finfinneetti ta'e naannoo mana barumsaa keenya tokkotti yeroo shan irratti waaree booddee shan irratti mee bokkaan hin jiru aduudha aduu sagar malee gubuudha lolaan eessaa akka dhufe kan hin beekne dhufee akka jirutti manneetii haadhaa'ee haree nama 8 fudhatee ijji keenya utuu ilaalu isa fagootti amma televezyiinii irratti ilaallu miti elaa ijji kootu akkasitti ilaalu isa tokko hundumaarra caalaa tokko na gaddisiisa hundum nama gaddisiisa garuu na dhibe keessaa barsiisaa tokko ijoollee namaa mucaa tokko oolchuu dhaqee hansaas oolchuu dhaqe lamaanuu isa kan ormaa sana asirratti qabatee hansaa harkaan qabatee otoo inni deemutu mee mucaa durbaa kansaa mullicha harkaa godhe saataat godhee fudhatee sokke bakka kanuma dubbiin fudhatee harkaa hammaarraatti cabaa gadhee cabee jira namni sun fura tokko hin beekne ganama kana yaadanii ka'anii manaa ba'anii laata lakkii guyyaa yaadanii yeroo dhaqanii laaqanii nyaatan lakkii sa'a 3 irratti yaadaniiru lakkii hin turre diingata akka tasaa irra ba'e nama 8 dhume isa qabeenyaa dhiisaa diingata dhufaa abbaan firdii diingata dhufaa inni gonfoo jireenyaa baatee dhufu diingata dhufaa ati garuu qophaa'ee eegi anytime yeroo tamyaa ta'u qophaa'ee eegi hin dhufa Yesuus hin mul'atan ulfinaan dhufa yeroo ulfinaan dhufe isatti nu arga laata dhufaatiin isaa immoo yeroo tamiin ta'a laata qophoofnee haa eeggannu inni arfaffaan qabxiin kosu kana qophoofnee haa eeggannu attamitti qophoofnu qophoofnee haa eeggannu Waaqayyoo Nohitti maaliif faara tole Nohi nama tolaa nama cubburraa fagaate ture kanaaf Waaqayyoo galfatatti kenne Waaqayyoof abboomamee jennaan amantiidhaan waan Waaqayyo jedhee fudhate malee lolaa bokkaa roobuu arge mitiim lolaa dhufuu arge mitiim humna tokko hin turre bidiruu tolchuutti jalqabe hin qopheesse bidiruu dhumni isaa 300 ta'u as Keentaakii kana axxanee gartanitti miti fakkii isaa hin tolchi maatii isaatti galche kana qofa immoo miti maatii isaatiif nyaata barbaachisu immoo stoorii godhe almost gara waggaa tokkootiif kan ta'u maal stoorii godhaa jirtu ammasiin maal tuullataa jirra guyyaa gooftaatiin kan nu ga'u galaa dubbii Waaqayyoo isa tuullachuu nyaachuu Phexros salammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 11-12 keessatti haninni jedhu haala qophaa'inaa waa'ee qophaa'inaa yeroo dubbatu jireenya qullaa'aa jiraadhaa ittiin jedhaan jireenya qullaa'aa jiraadhaa kuni sin qopheessa guyyaa gooftaatiif jireenya namoota Waaqayyoo fi fakkeenya ta'u jireenya namoota Waaqayyoo fuula duratti fakkeenya ta'u jiraadhaa fakkeenyummaa Nohi kan inni godhe Nohi
Yesuusin fakkaata. Isa booddee mul'ate. Yesuusin fakkaadhaa jiraadhaa jedhan simmarra dubbii Waaqayyoo keessatti akka argannutti. Waaqayyo nu gargaaru. Guyyaa gooftaa dhufaa guyyaa Waaqayyoo hin eeggattu yoo akkas ta'e isaafis immoo ariifattanii maal gootu hin hojjettu. Yoo kan qophooftan taatan dubbii Waaqayyoo kana kan nyaataa han jiraattan yoo taatan yoo kadhataa kan jiraattan yoo taatan akka kanatti yoo goofticha eegdanii ariifattanii maal gootu isaaf immoo hojjettu. Waaqayyoof hojjettu. Isaa wajjinis immoo hojjettu. Ariifattaniidha immoo maaliif guyyaa dhufa kaa ariitiidhaan hojjechuu. Ariitiidhaan hojjechuu waan hojjennu waan Waaqayyo nurraa barbaadu. Ariitiidhaan hojjettu. Ariitiidhaan qaatan fixe. Jireenya ofii raawwatanii Waaqayyootti kennachuu. Dedication. Waaqayyoof dedicate of gochuu. Karaa qophii. Macaa fakkeenyaa 3:5-6. Kiristoosiin fakkaatanii jiraachuu amala Kiristoos uffachuu fi agarsiisuu. Filiphisius keessa boqonnaa 2 dubbifadhaa. Ifaadha. Jireenya safuu qabu jiraachuu. Jireenya safuu qabu jiraachuu. Jireenya qulqulluu jiraachuu. Moral purity. Isa jiraadhaa. Isatu guyyaa gooftaatis hin ga'a. Isa jiraadhaa. Ermiyaas faan wanta isaan godha yoo jiraate isa kanadha. Dubbiin kee argadhee akka buddeenaa nyaadhee akka buddeenaa naa ta'ee nyaadhee innis garaa koo gammachiise. Garaa koo boqochiiseedha. Isa nyaadhaa qophiidhaaf. Ermiyaas 15:16. Dammaqaa kadhadhaa. Hafuurillee dhimmaadha. Foon garuu dadhabaadha jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Hafuurillee dhimmaadha. Foon garuu dadhabaadha. Attamitti raftuu isin edeen ergamoota isaatiin immoo. Attamitti raftuu isin yeroo akkasii keessa. Kadhadhaa Waaqayyoon akka kadhannu Waaqayyo nu gargaaru. Yesuusin dhufa. Haa dammaqnu. Yeroo dammaqaa jiraannudha waan ta'eef yeroon kun akkuma kana haa qophoofnu. Yeroo qophaa'inaan jiraannudha. Yeroon kun xumuratti yeroon dhufu waan gooftaan Yesuus Kiristoos jedhee caqaseetanii raadha. Samii haaraaf lafti haaraan hin dhufa. Gooftaan keenyas hin dhufa. Isa fidee dhufa. Maal jechuusaa tilaataa jedheen ilaala. Kunoo dafee nan dhufa. Nama hundumaa fi akka hojii isaatti gatii isaa nan kenna. Harka duwwaan dhufu jechuu isaatiin. Elaa Yesuus harka duwwaan dhufu. Gatii keessan isinii kenna. Gatii hunduma keenyaa nuuf kenna. Gatii inni nuu kennu kun immoo waan har'a qophaa'ina keenya keessatti of eeggannaa keenya keessatti qophaa'ina keenya keessatti goonuudha. Kunoo an nan dhufa. Hundumaafuu gatii isaa nan kenna. Harka koo duwwaan dhufu. Kanaan maal jennu? Maaraanaataa yaa gooftaa Yesuus koottu jechuu dandeenya laata? Namni hin barbaadu akka inni dhufu hin barbaadu. Maaloo atti nu dhufsee achi nu hiikii achi nu butii.
amma eebbifamnutti, amma waa horannutti, amma mana ijaarrannutti, amma kana godhannutti, amma dhala godhannutti, dhalli keenya amma ga'ee akkas ta'utti achi nuu buti gooftaa koo jechuun hin hafa ittanii yaaddusin. Nafu garuu yeroo rakkina yeroo gidiraa yeroo arate amma maal jedhaa turre beekta? Maaraanaata adaraa gooftaa koo kottu dafii nu sassaabi nu galchi jedhaa turre. Maaraanaata Yesuus hin dhufa. Ulfinaan dhufa. Inni turee inni har'a nu wajjin jiru boriin dhufanni ulfinaan hin mul'ata. Nu garuu of eeggannee laallannee akka jiraannu dubbisaatti akka jabaannu akka qophoofnu Waaqayyo nu gargaaru. Maqaa Yesuus Kiristoosii jedhee ameen.